Akkam jirtu hordoftoota YouTube Boriif Tube har'a kanin qabadhee isiniif dhiyaadhe akkamitti YouTube birrii argamsiisuu danda'u akkatti bananu duraaf duuba isaatiin isinitti agarsiisaa. Chaanalee kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Kanatti aansuun Google keessa seenaa. Viidiyoon kun immoo yoo isin tamache like share gochuudhaan hiriyoottan keessanii fi daddabarsaa. Amma iskiriinii moobaayilii kana rotate gooneetu akka inni guddate mul'atu goonachuudha. Amma iskiriinii isaa guddateera. Kanatti aansuun akka kompiitaraa kan inni ta'uu fi desktop site irra goona. Isee tuqaa sadii kana tuttu sana booda ol xaraguudhaan amma iseen diimaa kanatti maru desktop site isee kana right goonachuudha boxitti keessa xunne. Erga akka goone amma iskiriiniin isaa akka kan kompiitaraa nu ta'e iskiriinii guddaa ta'e nuuf banaa jechuudha. Sana booda amma iseen halluu diimaatti maru kanarra sign in iseetu kana tuqnaa jechuudha. Erga sana tuqnee email or phone number forget email kan jedhu jira. Nuyi emailii haaraa gatii banuuf kaanuu fi iseen amma halluu diimaatti maru kana create account isa jettu ni tuqna jechuudha. Erga sana tuqnee filannoo lama nuu fida. For myself fi to manage my business setudha. Iseen halluu diimaatti mare kana for myself set tuqna jechuudha. Erga sana tuqnee maqaa keessaniif maqaa abbaa iddootti guutan isinii fida. Iddootti emailii guutan isinii fida. Amma wantoota kana sadan duraaf duuba isaatiin guunnaa isin duukaa guutaa deemaa jechuudha. Jalqaba maqaa achirratti callisee Teddy jedheen guutaa. Itti aansuun last name jedhu maqaa abbaa Daanii biyyee jedheetan guutaa. Achi emailii asirratti emailii keessanii waa kan barbaadan guutuu dandeessu. Yoo barbaadan maqaa keessan kanaanii waan barbaadan waa yaadachuu dandeessan guutuu jechuudha. Amma callisnee Teddy Daanii 2020 inni guunnaa guuteeraanis isinis waan barbaadan guutuu dandeessu jechuudha. Waa yaadachuu dandeessan. Sana booddee paaswordii iddoo jedhu kanatti iddoo halluu diimaatti maru kanatti paaswordii asitti guutanii deebitanii ammas isuma asitti guutan confirm isa jedhu kanarratti paaswordii wal fakkaataa guutu jechuudha. Paaswordii yaadachuu qabdanudha. Akka hin dagatamu yookiin dheeraa isaan guutan amma guuteera. Lamman isaarrattuu paaswordii wal fakkaataa guuteera. Sana booddee kun amma iseen iddoo halluu diimaatti mare kanarratti next iseettu kana tuqnaa gara itti nu dabarsaa jechuudha. Sana booddee amma gatiin Itoophiyaa keessa jiruu fi alaabaa Itoophiyaa fide. Isinis alaabaa biyya isin keessa jirtanuu fidaa. Amma iddoo halluu diimaatti mare kanatti lakkoofsa bilbilaa keenya guunnachuudha. Isinis kan keessan asirratti guuttu. Koodii kan Itoophiyaatti dabaluun barbaachisu inni ofiisaatii filateera gadi ta'ee fi alaabaa biyya Itoophiyaa kun kaa'ee jira. Kanaafuu koodicha barreessuu barbaachisu jechuudha. Iddoo namatti mare kanatti kun alaabaan jira. Koodiin achuma keessatti dhokatee jira jechuudha. Sana booddee amma iddoo halluu diimaatti maru next iseettu kana yeroo tuqnu lakkoofsa baay'inni isaa 6 ta'e nuuf erga jechuudha Googleen meseejiidhaan. Sana booda lakkoofsichi barraa'ee jira. Meseejiidhaan bilbila kanarratti nu erga jechuudha Googleen. Lakkoofsa nu ergame kana iddoo enter verification code jedhu kanarratti ergaa barreessinee booda gadi sinee verify isa jettu kana maddoon halluu diimaatti mare kana irraa hin tuqnaa. Sana booddee gara itti aanutti nu dabarsaa jechuudha. Amma banameera. Amma Googleen nu fudhateera jechuudha. Teddy welcome to Google jedhee mana baneera. Lakkoofsi bilbilichaas kunooti. Emailii kan biraa yoo qabaatan yoo emailiin kun bade
karaatti imeelii sana deebifachuu dandeessanoo asitti guutuu dandeessu imeelii biraa jechuudha. Sana booda wantoota guutuu qabnu asitti guyyaa dhalootaa, ji'a, bara dhalootaa isin gaafata. Callumattanii yoo barbaaddanis dhugaasaa guutuu dandeessu. Waanuma barbaadan guutuu dandeessu, kan sobaas guutuu dandeessu jechuudha. Amma 0 waan jedhee barasii callumadheen 1982 guutee asitti immoo saala gaafataa. Yoo dubara taatanii fiimeelii, yoo dhiira taatanii meelii sana guutu. Sana booddee kunoo amma iddoo nama halluu diimaatti maru kana next see jettu tuqnaa jechuudha. Egaa akka jennee waan kana nuu fidaa kana filannoo biraan kennu yes in settu kana hin tuqna jechuudha. Iddoo halluu diimaatti marame ammas ol xaragnee gooda irratti dhuma irratti I agree see jettu kana see amma halluu diimaatti maru kana tuqnaa. Erga see tuqnee imeeliin keenya banamee kunoo la maqaa qubee jalqabaa ani ittiin baneeni taa jedhee kaa'ee jira. Isinis maqaa isin ittiin bantaniin isiniif fidaa jechuudha. Kana booda amma imeelii keenya bannee raawwanneerraa wanti nu hafu YouTube birrii nuuf kennuu danda'u akkamitti bananna jedhudha. Amma kallattiidhumanii karuma YouTube banuutti deemnaa jechuudha. YouTube's kan nuyi bannu YouTube keenya keessa seennaa. Erga YouTube keenya keessa seennee booddee kunoo see amma halluu diimaatti maru kana see fakkii namaa fakkaatu sana yookiin kan mallattoo chaanaaliiti see tuqna jechuudha. Erga see tuqnee amma iddoon halluu diimaatti maru kana sign in iseettu kana hin tuqnaa. Erga isa tuqnee booddee mallattoo ida'uu kana iddoon halluu diimaatti mare kana hin tuqna jechuudha. Erga sana tuqnee akkanatti searchii godha. Erga searchii godhee iddootti imeelii keenya gashuun nuuf fida jechuudha. Imeelii sana banannee asirratti guunna jechuudha. Imeeliin koo teddy.2020 banee silaa isuma asirratti guutaa jechuudha. Isinis isa duubatti bantan asirratti guutu. Sana booddee next isa ka jedhu kan erga tuqnee iddootti paaswordii keenya barreessuun nuuf fida. Paaswordii sila guutanne amma iddoon halluu diimaatti maree kanarratti paaswordii keenya guunna jechuudha. Ani amma guuteera. Achi booddee iddoo amma halluu diimaatti maru kana next isa jedhu tuqnaa jechuudha. Erga isa tuqnee welcome jedhee nuuf fideera. I agree settu kana tuqnee wal xaragnee iddoon amma halluu diimaatti mare kana erga isa tuqnee ammas kana enable gochuu dandeessu, disable gochuu dandeessu rakkoon qabu. Accept settu kana tuqnaa jechuudha. Erga isa tuqnee kunoo iddoo silaa fakkiin namaa turte qubee taa fideera. Amma chaanaalii YouTube bannee jirra jechuudha. Amma kana bakka YouTubein keenya banameera. Sana booddee amma iddoo fakkii qubeen taa jirtu kana iddoon amma halluu diimaatti bare tuqnaa jechuudha. Sana booddee amma iddoon halluu diimaatti maru kana your channel iseetti jettu kana isee hin tuqnaa. Erga isa tuqnee use YouTube as jedha. Maqaan jira daanii maqaan abbaa jira daanii kan jedhu maqoota kana hin geeddarra yoo barbaadanis kanuma maqaa kan imeelii keessan asirratti dhiisuu dandeessu, geeddaruus dandeessu. Amma teetii isa jedhu cal jedhee insiraa jedhee guuta. Waan barbaadan guutuu dandeessu. Maqaa YouTube ittiin banachuu barbaadan sana amma kan isinitti agarsiisu malee kanaan banuuf miti. Media eegute sana booddee bakka kunoo insiraa media eeguteera. Maqaa iddoo lammasaatti tokkotti duwwaarratti guutuu dandeessu rakkoon qabu. Sana booddee jalasaa create channel kan jedhu jira. Amma iddoon halluu diimaatti maru kana create channel isa jedhu kana chaanaalii banuudha. Amma YouTube'itti lamma imeelii keenya gashine ammoo chaanaalii bannee jechuudha. Agartanii amma qalaalidhumatti daqiiqatti kana gidduutti YouTube chaanaalii YouTube banadheera jechuudha. Amma kan mataa koote jechuudha.
erga kana bannee booddee YouTubein keenya verify gochuu qabna. Verify lakkoofsa bilbilaa keenyatti fayyadamuudhaan verify goona jechuudha. Google Chrome keessa galleetu unuma maqaa siree geeddaraa ture amma itti geeddarame maafi gatiin maqaa geeddaree jechuudha. Amma isa xuqnaa eegga isa xuqnee YouTube Chrome keessatti jechuudha. Iddoon halluu diimaatti mare kana YouTube Studio kan jedhu kana xuqnaa bifa kanaan nu fida. Erga bifa kanaan nu fide settingii sirreessinu jira jechuudha. Maafi viidiyoon keenya viidiyoo daqiiqaa dheeraa akka inni nuuf hojjetuu fi post akka gochuu dandeenyuu fi thumbnail gaddaruu akka dandeenyuu fi jechuudha. Kun godaa jalatti iddoo nama halluu diimaatti maru gadi siqee jechuudha. Fakkii settingii jirti. Ishee xuqnaa. Erga seexunni akkasiin nu fida USD US dollar kun birriin keessan karaan ittiin isin fuudha. Bifa kanaatiin isin fuudha. Channel iseettu kana xuqnaa isa godaa generally jiru kana jechuudha. Sana booddee future eligibility isa jiru kana xuqnaa. Erga isa xuqnee future that require phone verification kan jedha. Kana enable gochuudhaafi isee mallattoo gadi garagaltee akka qastiitti jirtu sana Muhammad Donald diimatti mare kana isee hin tuqna jechuudha. Akka isinitti mul'atutti duwwaa isheetti maree isinitti agarsiisa. Lakkuma isee kana jechuudha. Isee eeggaa tuqnee booddee ol garagaltii yeroo isin ol garagaltu gadi osoo ol xaraguudhaanii gadi isinee verify phone number kan jedhu jira. Iddoo nama halluu diimaatti marame kana iddoo kana hin tuqnaa jechuudha. No verify phone number iseettu kana hin tuqnaa. Erga isa tuqnee country biyya keessa jirtan nu ofiisaatiin hin barreessaa. Itoophiyaa jedhee barreessee jira. Silkiidhaan bilbilaan isinitti himamoo meeseejiidhaan isinitti hima kan jedhu filannoo gosa lama fida. Nuyi meeseejiin akka inni nuuf erguu fi tekstii filannaa text me with verification code isa jedhu. What is your phone number jedha. Lakkoofsa bilbilaa keenya asirratti barreessina. Erga lakkoofsa bilbilaa asirratti barreessine booddee submit iseettu kana booda iddoo nama halluu diimaatti maru kana achi tuqnaa jechuudha. Erga achi tuqnee lakkoofsa bilbila keenya kanarratti verification code jechuudha. Meeseejiidhaan lakkoofsi dijiitii 6 nuuf gala. Meeseejii Google meeseejiin nuuf erga akkuma silaa ala emailii banannoo jechuudha. Lakkoofsa dijiitii 6 nuuf ergamu iddoo nama halluu diimaatti mare kanatti hin guunna jechuudha. Kunoo manaaf ergamee guuteera. Sana booddee submit jenna. Congratulations, your YouTube account is now verified. Gammadda YouTubein keessan verify ta'eera naan jedheera. Amma kana booddee viidiyoo daqiiqaa 15 olii ta'ee viidiyoo gurguddaa post gochuun hin danda'a. Thumbnail viidiyoo yeroo post goonu thumbnail isaa geeddaruu hin danda'a. Kanatti aansuudhaan viidiyoo post gochuu dandeessu jechuudha. Tutorial biraatiin amma nuufutti nagaannaa tura. Yeroo ta'an immoo viidiyoo akkamittiin chaanaalii bananne kanarratti post goone viidiyoon keenya view baay'ee fi subscribe akka inni itti argatu isinitti agarsiisa. Nagaannaa tura.